تكرر تنيس تكرر كون جرتو سبنتوس بخسرة جرا تحفتس بروفنا وتكرر كون جرتو والمرة تفرنا ما لك اللي تحفتس ناتوني سجا سوري دي فما دي فما مالك ايش تولدي دي فما يا ديم تولدي ايش خنا تورتورا ما نمني كان وسخه ما نمني قشاشو غورا كانت تفتا قشاشو فتا بشام كنت كان نجرو بوش الله ما لكم A few moments later. ها كم ترى تبغى ويانك بريدة والله الحمد لله كم أبو بعدين سوري دي فهم أبو دي فهم يا بيقول لك أبتني تسني خرر دي فهم وين خفته وقفتي بعدين مي دمته مين لو بشان دو أبو شو هو بيشان كرن كان دور بشان دو كوي دي فهم ترى كافي دي مي كاي وندي بدي دي فهم كان تسني خرر دي فهم ما ده كان دي فهم دي فهم يا كنا كده سنر كنا سوري دي فهم ها ادو دي فهم stupid هذا خبي ساغ منو في الورده براندي أو ما من ده أدي نترم تو ما هذا انا نو من الكتب انا وانا ديم صوت ديم مجرى الله أنا ما بسني ساعه واو جاكيتي صار كده إيه ما بريده أبو درون وندي ده براند انا مسلسل رتن اركي متى جزير نونتي لالو فرنجي جزير لالو شو كتر ممكن كان كبيني وندي ده ولا من أركده شون اتيوانا كان حساب قدام تون رودي سر يكون من أركده يا رب لا المي غفوي انا قريت اللي بركي جلهم براند أربي مثلاً يلو فير بوندا كذا بتوانه تلباج اللي توصل مرة هاي ما لسه مورالي جيبي سنو ما كان يسوي جول كده سيدا غراچوان تي غفوي نسا غراچوان تي بول بكس بيد او ديس مي كرو جانا ما غربان فجاجن تندفع هذه نيلا بله تيجان كرتي تندفع itu mana tuh gua mah bari jauh mana ايه والله نون mau بري baru dulu merah bari dah ني بري ده مس جانس oh ما شاء الله والله ajaa'ibni nuti walirratti daleenu hin dhumu gaay nuti isinii fiduu hin dadhabnu ajaa'ibni arraan tanaa gaa ajaa'iba hunda keessaa adda ka godhu immoo namoonni irra hedduun keenya keessattuu naannawa keenya namoota jiranii fi ollaa keenya namoota jiran namoota waliin jiraannu uffataan wal madaaluu hangam takka dandeenya yookaan immoo uffataan hangam takka wal xiqqeessina kun ni jira moo hin jiru ana akka mataa kiyyatti ni jira waan nabirras gahe narras gahe nabirallee gahe isin bira yoo akkami yaada keessan koomentii jala akkasumatti ammas waan biraa ka irratti daleenu waan akkanarra nu dalagaa jettanii yaada yoo kaastan nuti bifa gaarii ta'een isiniif dalaguuf qophiidha isiniin jenna galatooma. Sagaluma tanaan baasiin ogus hin jaan dhageessu waa kamsi oh wara kamti tagalee malee duuba jettee dhuidaare way namni si taajjaba dibba bunoo waa kamti ndok tanattuu kophaa kan kee teessee asii rajaa cunfatta eenyu wajjin dhugare ati namaa miti ani nama gaa dur takka faa ajaa'iba gaban bira booyaa danyaa tokko ani maalitti hin beeka afuushuma isaanii sanii fi isuma sanillee ijaan arguun fedhu ani duraan dhufeet maatii mana dhugu maalitti hin beekaan rabbi se magal bulle bultani gandi nagaa bultani dhufe inni nu dhufe aboo buna dhuge qotu nagaa qotu buna dhuge rakki bulle dhugu isina foshetti jaatani namni walitti qabee nu eegu jira maal abdullee rakkoon ta'ati gizee hundaa fooyyaa kana yeroo maan qaban abdullee yaa bu'aa fooyyaa tana gumee qatittiin atiin kun akka tilqaman bar jenneen nama ganda keenya keessaa kiflii meeqaa qaree jennee gaafa dargiidha siftiru isa keenya miti kiflii jaa duboo haya sanuu giiziin hin qare ammoo sharafamte duuba waan nuti jennu kana maaliif nu dhageenye an abdullee takkaa isin dhaga'uute gonnobbee takkaa isin dhaga'uute maal fedhe maal nu dhageessan walitti nu guurtanii asii bakka nuti hin feenee fi warra afaan walitti nu hin galle hundaa wajjin keessa nu dhaabdanii an ammaan tana jibbee biyya quban qabdan namni abooshaa hunda irratti maalaala namni gosaa waliin jaalamu jira namni iddoo dalaguuf jirraa jee kun osoo nama keessaa darbu nama jaatti namni amma fooshaan ta'e hanga feetetti abdu nama lama maal nama lama taa'e atu jiru jiru ati wajjin jiru itti abooshaan geenyu abooshaan taa'e duun waan nu dandeenyu ni danda'e duuba wannummaan nama gosan ta'een ta'in haganda keenyan ta'in khawlaa keenyan ta'in jettanii nama bakka irraa deemu hin beeku egaa ka ibidda keenyan ta'in namni gosa qabaami namuu gosaan ijaaramu abdullee kana dura fooshaan teenya suma faadhaami beher beeresabochi sabaa sablammoota
Kajechu ture Abdulle. Bulti jenne ka. Gaafa Dua qofa yaadin jijjiirree bara. namni gosaan jaaramee gaafa. Wanno be atilleen sumaami obboleettitiyya gaafa san hundi duu ture anaaf hooshaan teenya haa guddattu hooshaan guddatte gosa taati siin hin jenneen maal na diddan gaaf sarre gaafa hin guddan amma guddannee mee amma namuuf baree mee jaaramanii mee unoo muummee faanis gosa isaaniitiin jaaramanii guyyaan faanis gosa isaaniitiin jaaramanii Hadiyya faanis akkasumatti. Halima faanis hundi isaanii. nuti wanni jaaramaniif maal barboo afooshan namaa hiigaa ka fuudha barbaadeen fuutif ka jaartii lama fuudha barbaade jaartii lama fuutif Jaartii lama. jaartii lama jechuun tagosaati gosa yoo taate lamman taate beekame Gosaa taate. akkas ka jaartii eeguu barbaade adda hiite ammas Adda hiisifti. eegaa yoo ammas gosa hin tahin batte yoo ta'u baate raafati gosaa miti eegaa laal akkasitti addaan hiikaa jirti mee teenya wama ishiin kun maallaqa baasaa maarriyaan fida maafaan fida waan hunda nama baaf waan isin godhaa jirtan hin agarre gosa ifii ta'e sana hin jaalanne moo aboomee akkuma dhugatti ati liqaman bara wannummaan isin godhaa jirtan kun maali? dubbiin ta'e dubbii dhugaa Abdulle nuti sanatti jaarraa ni ariine afooshaa teenya keessa jaarraa roobaa Bagaarii tan gosa teenyaa miti jettaniitti dassaalee ni ariine woy Bagaariiti kun faan amaartichi. saaniyyoo ni ariine aboo sunis bakka biraatti dhufeemi sana moo gaafadha innaan diddan moggaasa kan moggaafamin hedduu jiraami kan moggaafamin boruu ni galaaban wanta irratti dalagu jira afooshaan nama gaala hunda qalteeti eegaa tan jaami meenu isa gaala nyaanne horii qaltanii takka Umaata kan garre achuma rajaa adii tokko nu gubanii waan takka baay'ina namarraa gamaa gamanaa walii guranii miti. gosti teenya namaati gadi namaatti gadi miti duuba wannummaan akka irratti dalaguu qabna gaafa irratti dalaguu qabna afooshaa keenya nama hunda keessa hareetiin nuti nama qareeti qabna gosa akka gosatti namni biraa kan akka keetuu kifilii lakkaa'in gosa isaa jaaretti faayidaa meeqa fideefi kunoo akkatti namni gosa teenya yaani Kana wal qabatanii waliin deema. ilmaan isaaniillee kunoo miidiyaa irra bahanii jiran gosa teenya yaani akkatti dalaguu qabdi afooshaan ta'e afooshan teenya hin barbaachifte haala kanaan gosaan jaaramuu qabna gosa yoon ta'in takka ani maallaqa dhan gaamma duraa baate wanti distii fi saana fi xilfaa hunda addaan nu gura yoo akkas hin ta'in hin barbaadu diigamuu qabdi afooshaan diigamu qaba Diigamuu qabu. ammas afooshaan jabaatte gosa taate gosa taate haga keenya qofa walitti qabne jaarree kaanis jalaa baafne kaanitti kannine kuma afooshaa namatti Sanuu akka wal beeku. afooshaan teenya afooshaa namaatii adda Addaan. addaa miti tanatti hin jaami kanaafuu akkuma afooshaa namaatti nuti isa laalgaatiin jenni liqaman barbar nama qaree libii Ani kaan bar inni kuban qabu malee aangoo irraa hunda buusuuf deeman jaanii bar. laa kunoo tanatti hin jaami ol ittiin maali gosa teenyaa miti jaaniiti aangoo irraa si buusu hunda yaa eenyu jaa aboo eenyu jaa hundi isaanii gosa tamtu jira eenyu fajja wanti Nuti warri maqaa akkasatti namaan jiru ta'u, hundi warri namni achi gosa keessa- teenyaa shuumamuu qabu yaani kaagaa nuti adda jaaramnaa ta'u gosa teenyaa kaa ta gosa teenya jaara hai waan na buusuuf nuti namaa gadi amma hunda jalaa baafna viidiyoo kana agartanii jirtanii mee yeroo ammaa hundi keessanuu akkuma arguu jirtan baay'ee waan kana namni hundi ni arga garuu irraan dubbatu namni itti tolee na fakkaata namni muraasni silaa hoggaa waan akkanaa kana deeggaree muraasni immoo waan akkanaa kana mormu jiraachuu qaba ture namni waan biraa keessa dabreeti silaa gosa ifii namni jaalatuu fi gosa ifii ittiin boolulleen humaa rakkoon qabu sanillee humnaa gol ittiin dhaaddatuun barbaachisaa miti akka shari'aatii fi akka aadaatii fi akka oromootti illee namni gosa ifii sadarkaa kanatti gosa biraatiin miidhuudhaaf gosa biraatiin jibbuuf gosa biraatiin arrabsuudhaaf namni gosa ifii matuu hin qabu. Garuu wanni deemu jiru dhugumatti waan oromummaa balleessu waan amantii takkalleen amantii namaa takkalleen hin deeggarreedha. Waan kana sirriitti of eeggachuu qaba namni dhaloonni dhufuu waan gaarii akka dhaalu gosaan osoo hin ta'in namni namummaadhaan oromummaadhaan nama ta'uu isaa qofaan namni wal jaalatuu fi wal kabajee jiraachuu qaba. Kun nama hundaaf ergaa guddaa akka dabarsu shakkii takkallee hin qabnu waan nu hordarsaniif galatooma. Halo wassalam. Kim sahiba? Naga. Faya. Maal jirta? Maal taate sahiba? Maaltu si harkatti jiruun qabdu bar? Biyyee fakkaataa bar? Hai, si dhukkuba? Egaa wal agarree turreen maal taate hoo? Maaluma taate sahiba kiyya? Nama qabrii cabsee bee fakkaataa bar? Sanirraan adeedii uffattee veelloo maali? Yaa maaluma taate maaltu si argate? Abboon agaan qabaa maal taate hoyi? Yaa sahiba kiyya dhukkubaytee bara? Daawwitiin filaaltu? Yang sama malah tadi megang apa? Udah ya betul. Hai,
Maal ta'e ati waa maal taate ta'a? Maalin ta'an? Maal ati waa kan gartuu jaaraa dhukkee mana kee daawwitiin jirtu hotu mana kee hotu filaala hotu. Ay maalin ta'an bira? Bu'aa akkuma jirtu kan gartuu nama hojii mana galtu saahiban qabdu. Egaa duraan anumaatti malee akka ati jirtu tokko namni sitti biraa akka sitti hin jiru. Alee gola garee turrii mi? Jechuun kana ijoollee wajjin jirtu sitti nimtu akka ati jirtu. Ana mukina gomatti ni fee kare. Walaal daaraa la. Akka bulti irraa eebbula. Maal kan? Mee gargar? Hin agartu nama wajjin mana jaartiin ta'ee waan jirtu Ni jirti malee saahiba. dubbatti dhukkubee am fakkeenya dalagaa kana godhe illee ati mee maal bukkana si godhe. Way akkamiin teessi? Ta'uu jirta. Maalin ta'e? Boomu marraa amma laal waan takka waan itti mul'atu dhageetta. Maal bilal sirraa mul'ata namaan namarratti argamaa ta'u wayi. Laal waan takka waan itti mana hakimaa dhaqee bilal an dhukkuma gosee inni takka waan Baga boo bagante baga. anillee Baga bagante baga. Yeroo takka takka namoonni tokko tokko akkanumatti dirruma qullarra lafaa ka'ee osoo namni waan takka hin ta'in akkanumatti tenshina mana quuf gammachuu namaa kana jibbuuf mirqaanuma namaa kana jibbuuf aboo maal taate maaltu si mudate si dhukkuba ji'iituma nama nagaan mirqaanaan pirogiraama manarraa ba'e tokko tenshina teerara itti gadhiisee deebi'aa jechuudha. Namni akkanaa maal akka harkatu hin beeku waan kanarraa bu'aan inni harkatu hin beeku wanni kun immoo hedduu filiinjii namaa guyyaa namaa balleessa waan kanarraa akka if qusatan asumaan isiniif dhaamuun barbaada nam tokko caccabee kufee fokkotee daaraa ta'ee jiraatellee akka itti namatti himanis ni jira akka itti nama jajjabeessanis ni jira haamilee walii tana cabsurraa osoo if qusanne bareedaadha haamilee walii eeguu aadaa godhuun isin hin jaa arra dheeraddeetiin jiraami nuti akkana ni qaxxalannoo feene miilaa fi harkallee